Finnooti sabaa waa dandamachuu kan danda'an kaayyoo naamusaa muraasa garuu murteessaa ta'aniin yoo masakaman qofa. Yooraam Haazoonii kaayyoo naamusaa kana torbatti qooda. Isaan kana hubannoon ilaaluun hojii kanaaf murteessaa ta'a. Inni jalqabaa fi murteessaan saba ititaa tokkummaa fi mirga isaa tikfachuu danda'uuf mirga ofiin bulummaa siyaasaa gonfachiisuudha. Kana jechuun yoo sabni sun adeemsa keessa waraana gahaa fi dinagdee jabaa ijaarratee weerara humna alagaa ofirraa faccisuu kan danda'u ta'e finnooti sabaa biroon sansakkaa jiru keessatti beekamtii saba ofiin bulaa kennuuf. Yoo sabni sun humna waraanaa fi dinagdee jabaa sochoosuu hanqate yookaan diigumsa keessoo madda goolii ta'uun hubame daafii kanaas weerara humna alagaa ofirraa ittisuun isaa gaaffii keessa yoo jiraate carraan beekamtii ofiin bulummaa argachuu isaatii xiqqaa ta'a. Saba humna horatee irree cimsatee dinagdee gabbifatee aggaammii alagaa ofirraa faccisuu hin dandeenye tokko eenyuyyuu ofiin bulummaa fi birmadummaa isaa hin kabajuuf yookaan of kitatti hidhee tarree ofirra hin hiriirsu. Addunyaan kan abbaa humnaa kan isa qophaawee kan isa itti yaadee karooraan of ijaaree ta'uun beekamuu qaba. Kaayyoon naamusaa lammaffaan giddu seentummaa dhimma keessoo biyya biraarraa of qoqqobuudha. Kana jechuun finni bilisaa tokko dhimma keessoo isaa giddu seentummaa qaama kamuu osoo hin eeggatiin murteeffachuu fi dantaa isaas akka hawwii fi hubannoo isaatti tarkaanfachiifachuu danda'uudha. Naamusa kanaan ala finnooti gurguddaan dhimma finnoota xixiqqaa keessaa akkuma fedhanitti seenanii waan borcaniif darbees waan to'ataniif sansakkaan finnoota sabaa waa diigame impaayerummaaf bakka gadhiisa. Naamusni kun bu'uura masakaa hariiroo sabootaa fi finnootaati. Akkasis ta'ee har'a finnooti gurguddoon fakkeenyaaf Ameerikaan dhimma finnoota xixiqqoo fi dadhaboo fakkeenyaaf Iraaq keessa seenanii waraana qubachiisuu mootummaa tokko diiganii haaraa ijaaruurraa of qusatan jechuu miti. Ofirrummaa fi addaggummaan humna ofiin utaaluu bakka hundatti mul'ata. Warra walqixoo qofatu birmadummaa walii kabaja. Dhimma kanarratti gaaffiin ka'uu malu abbootiin irree akka Naapooliyoon, Hitler, Staalin, Mangistuu, Albashir, Miloosovichii fi kanneen kana fakkaatan ka'anii maqaa tokkummaa biyyaa, ilaalcha, amantaa fi kanneen kana fakkaatan da'eeffachuun bicoota daangaa bulcha isaanii keessa jiran yookaan weeraraan qabatan dirree irratti yoo qalan mana tokko keessatti ukkaamsanii jumulaan yoo barbadeessan gabaabumatti bicoota irratti fixa qaccee yoo raawwatan daafii kaayyoo naamusaa fi ofiin bulaa giddu seentummaa qofa addunyaan callistee ilaaluu qabdi. Mootummaan finna sabaa sun of dadhabee nageenya lammiilee isaa fakkeenyaaf Rwaandaa, Koongoo, Laayibeeriyaa, Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatan dhumaatii garmaleen yoo qaqqabe hoo haalli akkasii yoo uumame lubbuu namaa ulfina guddaa qabu baraaruuf waraanaanis ta'e haala danda'ame hundaan gidduu seenuun dirqama. Abbootiin irree tarkaanfii akkanaa cabeensa birmadummaa biyyaatti qabatanii yakka raawwatan dhoksuu fi hawaasa sab gidduu burjaajessuuf ifaajuu hin dhiisan. Kanaaf kabaji mirga ilmoo namaa bu'uuraa cabeensa birmadummaa biyyaa caalaa dahata seeraa fi iggitii amanamaa qabaachuutu irra jiraata. Sadaffaan mirga mootummaan finnaa sun fayyadama humna dirqisiisaa gurmaawaa qabaachuuti. Akka kaayyoo naamusaa kanaatti mootummaan daangaa bulchiinsa isaa keessatti tokkicha hidhatee fi aangoo mirga irree dirqisiisaa qabu ta'a. Naamusa kana ala lammiileef nageenya amansiisaa argamsiisuun hin yaadamu. Mootummaan humna hidhate tokkicha jechuun mirga hidhannoo jabeeffachuu, aggaammii alaarraa saba isaa faccisuu, gabii saba isaaf waardiyyaa ta'uu akkasumas waraana labsee mirga uummata isaa tiksuu dabalata. Mirgi kun qaama mirga hiree murteeffannaa saba sanaati. Yoo mootummaan sun dirqama kana hubachuu hanqate takkaahuu seeraalummaan ni babal'ata akkasumas mootummaa dadhabaan sun hamuummii impaayerummaa mootummoota aanga'oo kakaasa. Mootummooti aanga'oon yeroo hedduu seeraa fi amantaa akkasumas ilaalcha ofii olaanaa bakka hallee fi saboota hundaaf akka tolutti fudhatu. Bakka mootummaa dadhabaa arganitti sanaan dahatanii fedha ofii kaan irratti fe'uuf abjootu. Sabooti ni ka'u, ni kufu. Sabni kaleessa humna waraanaa fi dinagdee guddaa sochoosuu har'a laafee tuffatamuu danda'a. Yoo tuffatame humna of dandamachiisuu isaa yoo se'atame bilisummaa, ofiin bulummaa fi birmadummaa ofii dhabuun waan hin oolle. Kanaaf sabni walamni tokko walabummaan isaa dandamataa bara baraa akka hin taane hubachuu feesisa. Sabni walabummaa ofii gonfachuuf ifaajus walabummaan isaa ulfina kan argatu yoo of gurmeesse, yoo hidhate, goolii keessoo fi yaaddoo aggaammii alaa dhabamsiisuu yoo danda'e qofa.
Gama biraatiin mootummaan sun faallaa dantaa saba isaa hiriiree shaakala abbaa irrummaa jalatti sirna hacuuccaa fi roorrisaa yoo diriirse daafii kana guddina qananii fi kabajaa mirga ilmoo namaa gaaffii jala yoo galche mootummaa hacuuccaa fi roorrisaa sana ofirraa kaasuuf mirga addatti inni hidhatee humna dirqisiisaa fayyadamuuf qabu sabni sun gurmaa'ee irraa kaasuun mirga uumamaati. Mirgi ilmoo namaa ulfina addaa qaba gaafa jedhamu mirgi sun haala kam keessattuu cabuu, sarbamuu fi dhiitamuu hin qabu jechuudha. Yoo kan cabu ta'e qaamni cabsu sun mootummaa ofii amanamummaa olaanaan gonfames taanaan dura dhaabbachuun hidhannoo itti kaasuu dabalateeti. Dirqama olaanaan jaalbiyyaa tokkos ofii fi saba isaa mootummaa roorrisaa irraa tiksuudha. Kun ta'uu baannaan sabichi hireesaa harka abbaa irreetti dabarsee kenna. Naamusi afuraffaan hireen sabootaa harka mootummoota aanga'ootaa fatansaatti akka hin kufneef wiirtuun aangoo danuun hirphamuudha. Kana jechuun finni sabaawwan madaala aangoo walii ittiin to'achuu danda'an jechuunis sabni tokko saboota kaan caalee ba'ee seera, heera, ilaalchaa fi dantaa gooroo ofii saboota kaan irratti akka hin feeneef luugamuu danda'uudha. Sabni tokko sansakkaa siyaasaa impaayeraa jalatti bilisummaa siyaasaa fi mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffachuu, suphachuu fi dandamachiifachuu hin danda'u. Finnooti wal luugamuu, wal to'achuu, dhaabbatoota adda addaan wal hordofuu, keessumaa ammoo hamuummii impaayerotaa doomsuu barbaachisa. Shanaffaan bicoota finna sabaawaa keessa jiraniif eegumsa olaanaa taasisuudha. Mirgaa fi ulfina bicootaa eeguun dirqama hamilee fi seeraati. Mootummaan bicootatti roorrisu, yakka namoomaa irratti raawwatu, dantaa wayyabaa irratti fe'u bara kana akka bulguutti ilaalame gamtaa sabootaa keessaa moggaatti fo'ama. Har'a dhimmi mirga saba bicuu dhaga'iitti namaa toosisee qalbii hawaasaa sab gidduu rarraasa. Bicuutti roorrisuun obomboleettii dheekkamsaa kaasisee kabaja finna sanaa xureessa. Gamtaa hawaasa sab gidduu keessaa dhiibamuu, moggaatti fo'amuu fi qoqqobbaa adda addaaf saaxilamuu fida. Kaayyoo naamusaa ja'affaan aangoo mootummaa finnootaa dhaabbattoota bakka halleetti dabarsuurraa qoqqobuudha. Dhaabbatooti bakka hallee yeroo hedduu akka waan dhimmoota saboota gola hundaa jiran keessa seenanii borcuuf aangoo qabanitti of fudhatu. Kanaaf safartuu adda addaa baasanii sabooti hunduu safartuu sanatti akka kooluu galan barbaadu. Safartuu isaan kaan irraa mittik jennaan moggeeffamuu fi qopheeffamuu ofitti affeeruu ta'a. Kun ammoo sabooti hiree bilisummaa fi birmadummaa ofii harka isaaniitti raawwachiisuu fiduu mala. Kana liqimsuuf kaayyoo naamusaa finnootii ittiin masakamanii fi sabooti bilisummaa ofii ittiin dandamachiifatan aangoo ofii harka dhaabbattoota bakka halleetti dabarsanii kennuu diduudhaani. Sabooti haboo isaanii yoo dabarsanii kennan finna ofii diiganii sansakkaa siyaasaa impaayeraaf karaa baasan jechuudha. Kana jechuun garuu sabooti bicuun mootummaa aanga'oota fatansaa fi dhaabbattoota isaanii dahoo fi gaachana taasifatanii jiraachuu hin fedhan yookaan hin jiran jechuu miti. Fakkeenyaaf Poortoriikoo sabni jedhamtu fedha isheen mootummaa Ameerikaa jalatti bulti. Bakka hedduutti sabooti bicuun finna ofii jalatti mootummaa ofiin buluurra hirkattummaa mootummoota gurguddootti yoo kooluu galan mul'atu. Fedhi kun haga qaama mirga hiree murteeffannaa keessaa tokko ta'etti kabajamuun sirna. Garuu sabooti bilisummaa fi birmadummaa ofii barbaadan hawwiin isaanii kun fedhaa fi ilaalcha dhaabbattoota bakka halleen danqamuu hin qabu. Keessumaa jabana baaquleessa kanatti hawwiin sabootaa xiyyeeffannoo addaa barbaada. Gaaffii murteessaan tokko ka'uu mala. Biyyooti mirga lammiilee isaanii eeganii jiraachisuuf ga'umsa waraanaa, dinagdee, dippiloomaasii fi hawaasummaa dhabanii yoo diigaman yookaan dandamatanii fuula'uuf abdiin yoo irraa dhabame fakkeenyaaf Iraaq, Boosniyaa, Itoophiyaa, Koongoo, Siiriyaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti akka mul'ataa jiru daangaa finna sabaawaa haaraa sararuun alata biyyoota ofiin buluu argamsiisuun bilisummaa fi nagaa dhugaa fi waaraaf murteessaadha. Kun kaayyoo naamusaa torbaffaa jalatti ilaalama. Nageenya waaraa fi bilisummaa dhugaa argamsiisuuf daangaan finnootaa yoo barbaachisummaan isaa kan gaaffiif dhiyaatu hin taane irra deebi'amee sararamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Jarman dhiyaa fi Jarman bahaa diigumsa gimbii Berliin booda erga walitti makamanii finna saba Jarman tokkoomse ijaaruun danda'ameera. Walitti makamni sun mirga hiree murteeffannaa saba Jarman dhugoomse. Biyyi lama walitti dacha'ee biyya tokko ta'e. Fuulduratti sabi Kooriyaa fakmishoo Jarman hordofee walitti makamuu danda'a. Kun yoo ta'e timjiin Kooriyaa kaabaa fi Kooriyaa kibbaa gargar baasee diigame Kooriyaa tokkitti saba Kooriyaa tokkoomsitu arguu dandeenya. Yoo kun ta'e hafuurri diinummaa aggaammii humnaa atakaaroon obbolaa lamaa hafee naannoo sanatti bilisummaa fi nagaa amansiisaa fiduu danda'a. Gama kanaan gaanfa Afrikaa kana hojii manaa guddaatu eeggata. Naannoo kana micireen impaayeraa diigamee hin raawwanne. Daafii kolonii sabooti biyyoota lama sadiitti qoodaman hedduudha. Fakkeenyaaf Oromoon Itoophiyaa fi Keeniyaatti, Somaaleen Jibuutii, Keeniyaa Itoophiyaa fi Somaaliyaatti,
Affaar, Eertiraa, Itoophiyaa fi Jibuutiitti fedha saboota sanaan ala hiramuu dhaabbataan nageenya naannoo sanaa booressee guddina siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa gaadi'e malee waan buuse hin qabu. Daangaan naannoo kanaa irra deebi'amee akka fedha sabootaatti sararamuu malee nageenya, bilisummaa, tasgabbii fi qananii hawwamu bira gahuun abjuu ta'a. Olitti sansakkaa siyaasaa impaayeraa fi federaalaan yoo wal dorgomsiifne finni sabaa waan sansakkaa siyaasaa filatamaa ta'uu hubannee jirra. Finni sabaa waan akka finna uumamaa dhalli namaa itti gurmaa'uuf dhiyaateetti fudhatama. Yaadni kun irra caalaa waliigaltee Westfaaliyaatiin waraanni waggaa 30 Awurooppaa keessatti deemaa ture erga gab jedheeti. Waliigalteen sun gaa'ila siyaasaa dirqisiisaa bataskaana Kaatolikii Roomaa fi saboota Awurooppaa gidduutti gudunfamee ture diige. Kun dhaloota finnoota sabaa'oo hedduuf bu'uura ture. Sun akka yaadame hojiitti hiikamuu hanqate haga sabboonummaan saboota Awurooppaa dagaaguutti lafarra gangalataa ture. Dagaaginni sabboonummaa finnoota sabaa'oo hedduu gadameessa impaayeraa keessaa dhalche. Daafii kana sabooti handaara afaanii, aadaa fi eenyummaa ofiitiin finna ofiin bulaa birmaduu daangaan isaatis murtaawaa sararatan. Duuba bu'aa maaltu irraa argame? Tokko, gooliin handaara moggaatti dhiibama. Irra jireessi finnoota sabaa'oo saba addaa tokko yookaan saba wayyaba eenyummaan finnichaa irratti bu'uuru irraa ijaarama. Kun mirkanii mirga hiree murteeffannaa isaati. Finna isaa keessatti tokkummaan sabichaa waan itituuf abba tokkootis ta'ee gurmuun hawaasaa yaaddoo goolii keessoo hin qabaatan. Humni waraanaa isaas daangaa biyya isaa aggaammii alaarraa faccisuu malee dirqama addaa hin qabu. Waraana daangaa eeguu qabaachuun aara galfii yaaddoo nageenyaa fida. Yeroo kana maatiin, warri, gostii fi caasaan saba sanaa hafuura nagaa keessatti oomisha isaatti xiyyeeffata. Kun kalaqa finna sabaawaa keessaa tokko. 2. Hamuummii weerara impaayeraa hongeessa. Finna sabaawaan dhaabbata bulchiinsaa dagaan isaa murtaa'eedha. Kana jechuun akka impaayeraa handaara gaarrii yookaan lagni hin daangessine hin himatu. Dagaa ofii kabachiifatee hundaan walqixa ta'ee jiraachuu malee weeraraaf hamuummatee daangaa ormaatti ce'uuf akka impaayeraa sababa hin tarreessu. Hafuura nagaa fi badhaadhina dinagdee bakka hallee abjoochuun gaggaba isaa miti. Faallaa kana xiyyeeffannoon sabboonaa dhiyeessa finna sabaawaa tokko bilisummaa sabootaa fi mirga hiree murteeffannaa isaanii ulfeessuudha. Sabboonaan kun sabuma isaa keessaa kaadhimamee aangawa malee akka bulchaa impaayeraa halaalaa hin moggaafamu. Dhalootis akeeka babal'annaaf halaalatti ergamee lolaaf hin dirqamu. Sabni kamuu fedha isaarraa fagaatee lola impaayeraa keessatti hirmaachuu hin qabu. Daafii kana akka Deevid Huum jedhutti kufaatiin impaayeraa hundeeffama isaarraa baay'ee hin fagaatu. Diigamuun impaayeraa ammoo bilisummaa sabootaa argamsiisa. Sabooti saba ollaa ofii hammachuu fi sutachuuf gaggabuurra mootummaa walabaa ofii keessatti mirkaneeffatan ijaarrachuutti xiyyeeffatu. Kana jechuun garuu finna sabaa waan tokko leemmoo harki qulqulluu dhiiga sabootaan cubbuu hin dalagne jechuu miti. Akka tokko yookaan akka biraan finna sabaa waan tokko waraana keessatti ni hirmaata. Hogganni finna tokko gaaffii daangaa, siyaasaa, dinagdee, yaaddoo weerara ollaa fi kanneen kana fakkaatan irraa ka'ee saba isaa abidda waraanaatti erguu mala. Kun of tuulummaa, dhibaa'ummaa fi ofirrummaan yoo dabaalame gaaga'ama hin malle qaqqabsiisa. 3. Finna sabaawaan bilisummaa garee mirga bu'uuraa hiree murteeffannaa irratti hundaa'eef dhaabbata. Akeeki kun utubaa sansakkaa siyaasaa isaati. Badhaadhinni waatattaa, gabbinni aadaa, tokkummaan keessoo, dagaaginni afaanii fi kanneen kana fakkaatan xiyyeeffannoo olaanaa finna sabaawaa argatu. Isaan kana ala bilisummaa fi hiree murteeffannaan tasuma hin yaadamu. Finni impaayeraa tasuma finna bilisaa hin ta'u. Yeroo hundumaa finna abbaa irreeti. Kanaaf finna sabaawaa hogganni isaa gadameessa sabichaa keessaa dhalatu qofatu bilisummaa dhugaa saba isaaf gumaacha. Hogganni saba sana keessaa ba'u uumamaan sabicha waliin hidhata amanamummaa qabaata. Wanni saba isaa qunnamu gaaris ta'uu hamaa akka waan isa qunnameetti fudhata. Hireen isaa guutummaatti hiree saba isaatti hidhata. Sabni tokko hoggana isaan walitti hirkachuu fi wal utubuun kan danda'amu finna sabaawaa keessatti. Kanaaf duudhaan bilisummaa fi hiree murteeffannaa bu'uura dhaabbataa hegireen sabichaa ittiin masakamu ta'ee fulla'a. Duudhaan akkanaa dandamannaa fi bara qaari'uu finna sabaawaaf utubaa amanamaa ta'a. 4. Finna sabaawaan sansakkaa siyaasaa wal dorgommiiti. Daayaan finna sabaawaa daayaa finna impaayeraa isa dhala namaa hunda gaaddisa ilaalcha, falaasama akkasumas fayyina bakka hallee jalatti tokkoomsuu hawwuun wal faalleessa. Lafa kanarra dhugaa tokkichi dhalli namaa mamii malee sifeeffatu hin jiru. Dhugaan tokko dhugaa kaaniin, ilaalchi tokko ilaalcha biroon, falaasamni biroon falaasama kan biraan dorgomuu, sabni sabaan finnootis akkasuma duudhaa wal dorgomuu isaa kan gabbifatu finna sabaawaa keessatti qofa. Addansummaan, sabdaneessummaan, qoogdaneessummaan jiru ulfina maluu finna sabaawaa keessatti gonfata.
Duudhaan akkanaa hariiroo nagaa saboota gidduutti diriirsa. 5. Finni sabaawaan bilisummaa abba tokkootaa dhugoomsa. Finna sabaawaa ofiin bulaan dhaabbata filatamaa bilisummaa fi hiree murteeffannaa waloo dhala namaa hundaaf ifaaju ta'uun beekamaadha. Kana jechuun garuu mirga bu'uuraa abba tokkoorraa tarkaanfata jechuu miti. Abba tokkeen qaama hawaasaati, qaama gurmuu tokkooti. Mirga inni qabu kan noolaas ta'e kan siyaasaa, mirga gurmuun hawaasichaa qabuun addatti ilaalamuu hin danda'u. Dirqamni isaatis akkasuma. Bilisummaa dhugaa gaafa jedhamu hariiroo dirqisiisaa, hacuuccaa, roorrisaa fi qammansaa ta'e kamirraayyuu bilisa ta'uu fi iggitii amanamaa kan qabu jechuu dabalata. Abba tokkeen mirga lubbuun jiraachuu, bultii dhaabbachuu, oomisha horachuu, akkasumas mirga dubbachuu fi barreessuun, yaada ofii ibsachuu, gurmaa'uu, waldaa siyaasaa fi noolaa keessatti hirmaachuu, filuu fi filatamuu, sosso'ee mormuu yookaan deeggaruu, tarkaanfii fudhatu hanga mirga biraa hin daangessinetti yaa'a seeraa jalatti iggitii amanamaa finna sabaawaa jalatti qabaata. Mirga akkanaa impaayera yookaan federaala keessatti guutummaan guutuutti gonfachuun abjuudha. Finna sabaawaa keessatti abba tokkee fi saba, abba tokkee fi dhaabbattoota finna sanaa, sabaa fi dhaabbattoota isaa gidduu amanamummaa waloo jabaatu jira. Amanamummaa fedhaa fi akeeka waloo irratti bu'uure qilleensi hin raasu, lolaan haree hin gatu, barris hin geeddaru. Amanamummaan waloo ammoo bu'uura jaalbiyyummaati. Jaalbiyyummaan biyya ofiif of kennuudha. Warra biyya ofiif of kenne tamjiin gargar baasu hin jiraatu. Amanamummaa olaanaa akkanaa impaayera yookaan federaala saboota hedduu bakka tokkotti cafage keessatti arguu gonkumaa hin dandeenyu. John Stuart Mill haala impaayera Awustiriyaa Hangarii keessatti mul'atu erga ilaalee booda sabooti impaayera keessatti cafaqaman amanamummaa waliif qabaachuu akka hin dandeenye hubate. Akka hubannaa isaatti sabooti afaan yookaan amantaa tokko hin qooddanne tokkummaa dhugaa hin qabaatan. Inuma sabni tokko saba kaan akka dorgomaa darbees balaa ofiitti fudhata. Hoggana waloo, afaan waloo, aadaa waloo, daayaa waloo, egeree waloo waan jedhamu hin jiraatu. Hunduu mata mataatti hoggana ofii, afaan ofii, aadaa ofii, daayaa ofii, egeree ofii qabaata. Saboota masaanuu walii ta'an kana walitti hidhee kan tursu humna qawwee qofa. Kana jechuun impaayeroonni akka Awustiriyaa Hangarii haada amanamummaa waloon walitti hin hidhamne. Yeroo impaayericha injifannoo yookaan kufaatiin qunnamu saboota hacuucamoo isaa ta'an biratti miirri injifannoon lafa dhiituu yookaan kufaatii isaan boquu cabuu hin mul'atu. Injifannoo yookaan kufaatii impaayerichaa akka kan ofiitti hin fudhatan. Sana jija yookaan kasaaraa qaama biraa fakkeenyaaf abbaa irrichaa fi tumsitoota isaatiif galchu. Waldaa Sooviyetii fi Yugoslaaviyaallee kanumatu mudate. Haalli federaalummaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru kanuma dur impaayera Awustiriyaa Hangarii waldaa Sooviyet yookaan Yugoslaaviyaa mudateen wal fakkaata. Itoophiyaa keessatti sabooti federaalichaaf amanamuu, alaabaa isaan kakachuu, daangaa isaa kabachiisuuf of kennuun haafuuti qaama federaalichaa ta'uu himachuutti ni qaanfatu. Sabooti federaalicha keessatti hidhaman takkaahuu wal hin beekan, yoo wal beekanis hariiroon isaanii masaanummaa fi miira diinummaarraa hin fagaatu. Fakkeenyaaf hariiroo Amaaraa fi Oromoo akkasumas Amaaraa fi Tigree yoo fudhannee ilaalle hariiroo jibbaa, hinaaffaa, diinummaa fi kanneen kana fakkaatan malee hariiroo obbolummaa, jaalala, amanamummaa fi kanneen kana fakkaatan arguun rakkisaadha. Impaayerri Itoophiyaa akka jija Amaaraa, federaalichi ammoo akka jija Tigreetti fudhatama. Oromoon lamaan keessattuu miidhama malee bu'aa hin buufanne. Kanaaf itti of waamuu, itti of moggaasuu, isaaf amanamuu hin fedhu. Impaayeras ta'e federaalli sabni wayyabii akka Oromoo irraa qoollifate amanamummaa olaanaa dhorkate hagam dandamattee jiraachuu dandeessi. Jireenya ishee hanga ammaatiif gumaachi olaanaan shoora humni afaan qawwee keessaa ba'u taphate malee fedha, jaalala akkasumas wal amanannaa fi wal abdannaa sabootaan miti. Humni ammoo yeroo hundaa irree abboommii ta'a jedhanii yaaduun daallummaa ta'a. Humni Awustiriyaa Hangarii, waldaa Sooviyet, Yugoslaaviyaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti irree abboommii bara baraa ta'uu hanqate akkamiin Itoophiyaa keessatti abdatama. Biyya sabooti alaabaa ishee jala hiriiruu qaanfatan humna qofaan walitti hidhamtee yookaan dirqamtee fullaati jechuun hin yaadamu. Haalli amma mul'atus kanuma dhugoomsa. Namooti tokko tokko rakkoo Itoophiyaan keessa gangalachaa jirtu gaaga'ama caasaan federaalaa saba irratti hundaa'e fidetti haqachuu barbaadu. Ilaalchi akkanaa daallummaadha. Itoophiyaan impaayera humnaan ijaaramte, humnaan walitti dirqamtee afaan qawwee jalatti eegamte, booda ammoo sun dadhabamnaan federaalatti geeddaramte ijibbaata dhumaaf walitti dirqamaa jirtudha. Sabooti ishee keessatti hidhaman wal hin beekan, wal hin amanan, wal hin barbaadan. Aadaan siyaasaa isheetis wal cabsuu, wal balleessuu fi diina inni kummaan wal ilaaluu irratti bu'uure. Ida'amni kanaa waraana barbadeessaa, gadadoo fi goomii dhaabbataa itiche.
Haala kana keessatti gaggabni olaantummaa murna Arat Kiiloo dhuunfatu biraa mul'atu shaakala abbaa irrummaa baratamaan sabootatti roorrisuu fi irree hacuuccaa gad-jabeessuun alatti madaa sabootaa qorsuuf carraaqqiin taasisu hin mul'atu. Kanaaf dhaabaa fi dagalee ishee wal gadhiisee impaayeroota yaayyuu addunyaarraa dhabaman dhaqqabuuf arriidaa jirti.